ufme waanaan jedhu hiriyaa tiyya takka rakkattee jennaan liqeesseef birrii imaaraatii 12,000 yoo annaa kenni jedhuun ishiyyetti silkiin irra cufattee koomentii akkanaa hedduu argee jira. Koomentiin birallee maal jedhu nama silaa rabbiin sodaata jedhamee tokkotti mana naa ijaarii jedhee mallaqa itti ergee jettu obboleettiin tenne takkas itti ergee silkiin irraan kaasu silkiin irra cufate jetti. Koomentii kee asuma keessa si deebisa obboleettii koomentii maras rabbaasu waan ati toluun hin toliniif jechuudha. Takkas maal jettee isin dura koomentii jalatti argee jira rabbiif jedhiitti yaada keenaaf qoodii hiriyaa tiyya takka abbaa warraa biyyarraa fidadha jennaan rakkattee jennaan mallaqa qateennaan mallaqa dirhama 10,000 wayinnaan fakkaatu koomentii sun turee jira natti toluu deebisuu didee kenneefi gaafa abbaa warraa isii as dhufu immoo mallaqa san naan deebifne sababni maalinni abbaa warraa sanii wal dhabdee amma yoo mallaqa kiyya naa kenni jedhuun na jalaan dubbattu naan jedhu. Namoonni akkanatti mallaqa keessa liqeessitanii nama amantanii nyaatamtan hedduutu jirtan. Ila waa tokko waan dubbatu qabdan mallaqa liqaa kan kennaniif namoota jaalataniif namoota amananiif garuu irra caala namoonni nama miidhanii haqa namaa dhooggatanillee namuma akkasiiti. Marti nama dhooggatan garuu namni nama miidhaa jiru irra caalatti namoota sitti aanu waa'ee mallaqaa irratti jechuudha. Ila obboleeyyan kiyya waan gootan mallaqa yoo dandeessan harka keessan irratti qabadha. Namni tokko mallaqa gaafa sirraa liqeeffatu waa abdatee sirraa liqeeffata. Tokko immoo hattuudha. Ka waa abdatu sun yeroo akkanaatitti mallaqa tokko hin argadhaa gaafsan deebisaa fi mallaqa kee kana ittiin hojjedhee siif haa deebisuu siin jedha. Gaafsan immoo inni ilma namaati waan fuulduratti suquunnamu hin beeku wanni sun isaa mijaa'uu dhabuu danda'a. Gaafsan mallaqa kee eessaa fuudhee sii fida. Ati bakka kanatti miidhamtuu taata jechuudha. Mallaqa 12,000 10,000 jechuun ifaajee kee waggaa tokkooti jechuudha. Ifaajee kee sanuyyuu osoo wacii adda addaadhaan baasin. Isa lammataati immoo nama ofumaan osoo mallaqa sanillee argatee sii deebisuun feene. Ha'i namaa kun garaa isa nyaatutu jira. Namoonni akkasii sun fakkeenyaaf namoota akkasii saniyyuu viidiyoo ka argan taate ila obboleessa ila obboleetti kan haqa namaa fuutee kan haqa namaa nyaattu jireenya addunyaa tana abada sirran jiraattu. Ati yoona nama umriin kee waggaa 25 sanii oli hanga 30 jiraattu hin jirtudha. Umrii amma dura dabarsitee jechuudha. Umrii amma achi si hafu hin beektu obboleessu. Osoo addunyaa tana guutuu sii kennanii uummata akkasiin fayyadu. Maaf jennaan ati nama jiru. Namni jiru immoo du'a. Wanti asirra jirtu tun hundi abada sirran ta'etti. Kanaafuu maal sii gooti? Ila obboleessa. Gaayaa uffata sirra jirtu. Shaamizii sirra jirtu. Sa'aa sirra jirtu. Uffattee fixxaa fi uffatteen kan nama biraa ta'aatu hin beektu. Yookaan dhiiftee deemtee namni biraatti hafa. Kanaaf immoo haqa namaa nyaattee haqa namaa walitti qabee hin du'amoo jetti. Guyyaa qiyaamaa itti gaafatamuuti rabbiin biraan turte. Haqa namaa immoo viidiyoo sama kana irratti dubbadhee jira. Anaa miti immoo kan dubbate rabbi olaanis dubbate jechuudha. Haga abbaan sii dhiisutti rabbillee siin dhiisu. Keeriin qabdu keerii teetamu uffata sirraa kafala rabbiin haqa namaa nyaatan. Innaa jireenya addunyaa irratti iyyuu ittiin saalfatta ittiin dararamta keessi kee nageenya siin qabu haqa namaa nyaatte jechuudha. Maaf jennaan haqa namaas si bira jira. Duniyaa ta'e tana yoo herreegatti kaate eessaa akka fidde eenyuun akka zallamte hin beekta. Kanaafuu osoo jirtu of dhaqqabi. Nama waggaa 30 yookaan qixxee jiraateera. Umriin nama ammaa waggaa 40 hanga 60
jabaatu 80 kana bira taraan jiru ilmi namaa irra caalaan nam tokko namni waggaa 100 ho'ee jiru jaarsota tokko argina jechuudha. Obboleessoo kaagamuun jiraanneef kan nyaattee hin fidneef kan uffata keetuu nama uffatu hin beekneef akka namaa walis saamtee manaan itti jaalattee gammaduu barbaadda. Makiinaa ittiin bitattee makiinaa sanii rabbiin bar takkaan si gaafata eessaa fidde eessa goote. Gaafiin nuti gaafatamuyyuu badiin nuti qabnuyyuu haqa namaa malee kana maleeyyuu baay'eedha sanuu rabbi nu haa sattaru. Kanaafuu warri haqa namaa fuutan warri haqa namaa barbaadan deebisaa. Obboleettii teenya tanaa deebisaa. Isa lammataati immoo obboleettii warroonni mallaqa namatti kennitan jechuudha. Yoo dandeessan nama jarri saalfatan ilmi namaa irra gariin namaa rabbiin caalaa nama sodaataa nama saalfata. Nama jarri saalfatanitti ergaati gaafadhaa. Isa lammataati yoo kanarra kan taran taate yoo ragaa qabaattan ragaa keessanii seeratti himadha. Isa sadaffaa yoo kana hundaan ka dadhabdan taate haqa keessan rabbiin hin dhiisuuf inshaallah gas hin dhiisinitti. Akkas isiniin jedhaa rabbiin haqa namaa daasinaatiin sun teessanillee namarraa haa tiisu isiniin jedha obboleetti waan jecha hin qabu jechuudha. Wanti ilaalu wanti tokko ila waan tokko ni dubbadha jedha inni irraanfadha yeroo hedduu waa'ee haqa namaa irratti jechuudha. Haqni namaa ani keessa kiyyatti xiinxallee na sodaachisu maa inni beektu kan hiriyaa biyya ormaatitti wal barteeni. Fakkeenyaaf nama fira keetii nama qe'ee tokkotti waliin galtan namni sun gaafa ati addunyaa kanarraa deemte si dhiisuu danda'a. Garaa nyaattee firoomni si dhukkubse gaafa san si dhiisuu danda'a. Yookaan immoo gaafa ati duute san janaaza keetirra si himatee mallaqa san maatiin keessirraa kafaluu danda'a. Garuu kan hiriyaa ba'eetirraa wal barte kun wal argaa yoomal qiyaama. Osooyyuu argadhee fi naa tarte hin kafalaa fi jechuu dandeessu taate asitti wal bartanii asii wal amantanii waa walirraa fuutanii maatii isaan beektu gaafa biyya galte jechuudha. Silkii isaan beektu akkamitti kafaltaaf osoo hin kafalaafuu jettee jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ati illee kafaluu baadhu narraa kafalaa jettee dhaammatuu dandeessa. Nama haqa namaa fuute san maatii kee beeku akkamitti sirraa kafalan. Jarana wallaahi waa'ee haqa namaa irratti jechuudha. Keessattuu kan hiriyaa biyya ormaatitti wal bartanii ni eeggadha. Yookaan wal argitan yookaan wal arguu hin dandeessan. Irra caalaan immoo akka waliin arginedha. Inni kan yookaan hiriyaan kee nama Jimmaa ta'uu dandeessa ati nama Arsii yookaan tokko Baalee yookaan tokko Shaashamannee. Akka haqa sirraa qabu eenyutu beekee sirraa kafala si fi rabbii kee malee namni quba qabu jechuudha. Yookaan yoo dubbattu saalfattee callifta gaafa fudhattu san hin saalfattu gaafa kifiyyaa immoo callifta. Kana immoo yoo isaaf taate malee rabbillee si hin dhiisu. Haqa hiriyaa fakkuuf sirriitti eeggadha.